waa'ee nageenya kiyyaa akki goonu rabbitti ol kennina kaan immoo natti dhiiftan angaalallee beeki rabbumaan as geenye du'aayuma kadhannama waaqaa gaafa tokko naamee siin ajjeesan an jee osoo hin dhamin dura hedduu aare siin ajjeesan an jee jennaan eega bar wanni jee booda siin ajjeesaa jennaan awoo ani ilma sila taati ayyoon tiyya Goorgisi Sheekh Hussein warra adabbayyii bikkan dhayne hin qabdu gar hedduudhaan eeganii nan gutteessuu hin dandeessu maqaan kiyyaa'u Jawaara bar Jawaara Sheekh Hussein beektanii dawaa jechuu dhuga lubbuun abbaan eeyne amatan eeyne du'a sodaannee garuu du'a sodaannee lubbuu oguma haxxiffatanuu nama keessa baatu jecha saba kana qaanii keessatti hin dhiifnu kaleellee hin dhiifne ammallee hin dhiifnu sagaltuuna malee rabbiin asiin naga'e I believe ummata kanaa wajjin hariiroo dhugaa qabna paaltook irraa kaasii gaafa ijoollummaa irraa kaasii wal lolaa wal arrabsaa wal falataa dhugaa walii himaas geenye waggaa lamaan irraa waggaan as dhufe wal lolaa turreemi waan isin barbaaddan jechuun hin danda'an ture no yeroo sanitti waan hin jeefin qaba ni bee waggaa lamaan dabre kan waan hin hojjedhe naaf beeka time was important yeroo sanitti osoo hin chwaa jee rakkoon dhufaa waan amma sodaatan tokko tokko ni uumama ture san bira dabarre amma now waa'ee maraamartoo hiyyummaa keessa maaltu nu galche slaayidii san karee fuusan mee osoo naa bante buqqaafti na fakkaata maalin jee abii sirna abbaa irree jaaruudha deemuuni gaagama siyaasaa fide political crisis fide political crisisiin tuni deemtee wal waraansa nu seensifte wal waraansi kufaatii diinagdee fide wanni sadeen kun addan bayan politics security and economy are inseparable. Siyaasa eemaruu baannaan manage godhuu baannaan karaa qabsiisuu baannaan lolatti seenta lola seennan diinagdee taa hanga sanuu guddatte ni nyaatta gara fuulduraalee guddattu. Siniif gabaas biyya Cote d'Ivoire jedhamtu akka ture Afrikaa keessa. Gaafa bilisummaa baatee irraa hanga early 1990s addunyaa irratti biyya saffisaan guddataa turte. Garuu nama tokkotu aangoorra ture. Gaafa qaalichi sun gadi qajeelu dubbiin sabaa jidduu dhooteeti Cote d'Ivoire irra biyyoota hiyyeeyyii keessa jirti jechuudha. Hanga feetee yoo guddate biitii takka. Dhimma siyaasaasii, dhimma securityisii fi furuu baannaan diinagdeen guddatu jechuudha. Diinagdee guddisuu yoo barbaadde siyaasa guddisuun barbaachisaa. Keessattuu biyya sabdaneessa ta'e keessatti biyya saboota adda addaa qabdu, amantii adda addaa qabdu. Keessatti siyaasaa wal qixxeessuu baannaan abadan biyyi guddachuu hin danda'u. Kabiraa qaaloomsa jireenya maaltu uume? Kanuma uume. Qaaloomsa jireenya Abiyyi uume. Maaliifi bara Abiyyi rabbumaatu haafesse malee akka aangootti dhufeen deeggarsa saba hundaa yeroo qabu sanitti paartii kamuu dorgomee mo'achuu danda'a ture bara sirna dimookiraasii ceesisuudhaaf. Bar mallas rakkateeti mallas wanni abbaa irree ta'eef fedheeti miti bara. Saba xiqqaa keessaa waan dhufuuf gara dimookiraasii yoo dhayne ni mo'amna jedhaniiti qabatan. Kana maaltu cinqee saba bal'aa kana keessaa dhufe. Ummata bal'aa kana keessaa dhufe. Oromoo qofaa mi kibbi guutuun kaabninis deggeruu ture. Boololee itti yaanne because he was not mature and he is not maturing, you know. Gara hariiroon mootummaa fi waboo jidduu jirtu. Hariiroon mootummaa fi nama hunda jidduu jirtu hariiroo diinummaa fi hariiroo kasaaraadhaati. Hariiroon Abiyyi ministeerota isaa hariiroo Abiyyii fi marrootiin adda miti. Sodaatanii bogattaa malee hundi osoo hiree argate caakka seena. So kun waan hin beekuuf I can tell you details. Wanni jara affeeruuf maali? Ololaa miti. Mootummaa san keessa abbaan fedhe haa dhufu. Qabatamaan takkaan itti ragaa qabatamaa wajjin gabbaaseen nama jaarte moo kophaa fiida. An kophaa mul'adha takka kophaa fiigeen beeku.
nama waggaa ol baafte akka heetaati shimbiraan nyaata. Arra dhiisi kaleessa gaafa silaa kophaa fiigee sansanuu kophaan fiine akkan kophaan fiine gaafa kaane Oromiyaa guutuu ganda waggaa sochoofnu lafatti mi bara I built that yaa waan qeerroon hojjete san yeroo meeqan Keeniyaa dhaqee yeroo meeqan biyya meeqa dhaqee bara san keessatti ijoollee leenjisaa turan jaaraa ture. Gaafa Singapore baradhu irraa kaasee hanga Ameerikaa jiru hanga paaspoora kiyyan irraa fudhatanitti every year Itoophiyaan deeman ture qorannoodhaaf jedhee niin qoradha niin leenjisa niin jaara. Amma faamoo akka ajaa'ibaatti jirra beek maal seete Itoophiyaa tana dur hoggaan biyya alaa ture fagoo irraa ilaala akkan tana durbaa takkatti. Hoggaan biyya gane bira dhaqeetiin qaqqabadhee arge. Hoggaan hidhamu macaroo keessaa hin ol arge beek. Miila irraa hanga mataatitti jaarree jira nama. Sammuu jaaru jira sammuu jaarree nama. Waan tokko amma ooyoo akkana godhan warra kaan isin irraa fudhata. An biyyaan nu harkaa diigamaa sodaadha malee amma booda kabalanii nu harkaa fuudhanii yaadinaa sun. We have built. An kanii yaadda'u fardaan nu jala du'aadha malee fardarraa nu kaasanii jallaa buufnee tolaa qajeelaa irra keenyaadha malee argumentiin jiru san hin yaadina. Kan hoggaan jiru yeroo hunda Oromootu Prime Minister ta'ee itti fufuu jechuu miti. No, we don't have to, we don't need to. Sirna dimookiraasii keessatti uummanni lakkoofsaan wayyaba. Number 1 yoo kana butaates number 1 sun gara tokkoon deemuu hin danda'u. Keeniyaa akka ilaaltan amma abbaan fedhaa dhufu warri saba guddaa aangoo moo pirezidaantummaa godhaman taates wanni isaan jiran hojiitti qaba jechuudha. Sirna dimookiraasii keessatti sirni dimookiraasii mirga warra wayyabaa bulchaa mirga sabxinnaatu kabajama. San qofaa miti. Mirga qofa osoo hin ta'in lakkoofsi dimookiraasii keessa waa lamaatu murteessaadha jedhan. Lakkoofsa namaa fi maallaqa. Nuti lakkoofsa ni qabna maallaqa irratti dalaguu qabna. Maallaqa irratti dalaguudhaan immoo siyaasa wal qixxeessuu qabna jechuudha. Namichi Oromoo salphisuu kayettaniif ambar waggaa lamaan duraa qofaame waggaa afran duraatu haa balleessu. Nama dalagu balleessa. Namni badiirraan baratu. Namni hin bilchaatu. Nama waggaan gorra bohaareya mucaan kun Oromoo keessaa bahe. Akkasin isin jechaa ture yeroo haa kanninuu fi siree jalatti haa qabnu. Ummata usaa arraddaatiidhaa isaa oofa. Usaa waamee qobsine. San dhiisi lola biyya eega galchee boodaas. Okay harkumaa taate. Gargaarree irraa qaqqabnee waan hojjenne details gara fuuldura dubbii eega dabartee booda malee osoo deemtu barreessuun iccitii baasu taati. Lola godhamaa kaabaan godhamaa ture san akka dhaabbatuuf waan godhame. Waan xiqqaa miti jechuudha. Ammas maraammartoo san keessaa bahuu diduudhaan itti hammaatetti itti sharafteewu itti sharafte. He's not maturing, he's getting worse. Waa'ee beekumsaa irratti tanaan isinii fixa. Beekuu dhabuu isaa qofa miti. Jibba beekumsaa qaba. Waggoota shanan kana keessatti waan godhaa inni ture keessa qabsoo waggaa 50 xureessuu xiqqeessuu galaasaan gaaf tokko osoo an argu mataa akka lafa qabate. Waggaa 40 maal gootanii jee waggaan inni godhu. Balgee cufaa irratti. Galaasaan hoggana best nu barbaanne ta'uu dhabuu danda'a. Leencoo ta'uu dhabuu danda'a. Daawud ta'uu dhabuu danda'a. Garuu isaanirraa magarre bar. Tuffiin inni qabsoo Oromootii qabu. Tuffiin inni jibbii inni qabsoo Oromootii qabu akka jaarmeetti akka mootummaatti gadi buute. Nu dhaga'uu didee bar. Warri wayyaanee nu dhaga'uu didee inni dhaga'uu didee balad deema. Biyya san keessatti Oromoo tuffachaa Oromoo xiqqeessan no one tolfatee hin jiraatu. Dhuga qabna haqa qabna bar. Kabiraa beekumsa. Waan amma isaan haasayan mucaan amma Shimallis kunis isarraa dhaga'ee wayyaa bar beekumsaanis ni caalama Shimallis isa. Nin beekaa I know both of them. Isaan jallisee malee nama waayis hojjechuu danda'u. I know him. I spent 6 months gaafa inni dura dhufe. Amma inni illee isarraa barateeti naqamtee dhaqee ummata lolli ama shandaaraa godhe jidduutti ummata hayyuun meeqa keessaa baatee hayyuun meeqa keessaa galaafatamte jidduu taa'eeti hayyootni Oromoo maaliin godhan? Oromoon bar
Oromoon bar jara kana asiin ga'uudhaaf kakkana kana bareedaa kana guddaa kana meeqaatu daaraa ta'e bar. The few we have 1980s keessatti yeroo Oromoon waldaa qorannoo Oromoo dhaabdu Mamada Sanfaa Jaalatafa xiqqaa tokko turan warra du'a Qayshibbirii fi gammoojjii Somaaliitti irraa hafe nama xiqqaa tokkotu jaaree saniin knowledge production beekumsaan alatti beekumsi oomishamuudha qaba haqaaramuudha qaba raabsamuudha qaba uummatatti wanti beekumsa irratti hin ijaaramne amma dheengadda waa tokko bareedin ture afaan Amaaraatiin Lee Kuan Yew wanni Singapore faarsan Singapore biyya sammuun ijaaramte beeka Cambridge barateeti tiimni inni fidate hunda top achievers China nama guddataa jirtu kun paartii seenuudhaaf qormaataan dabarta biyya guddatte tamiu yoo laaltan biyya tan amma biyya Neezerlaand tan sammuu ijaaree bar biyyi tun bishaan ni jirtiimi maal jaa I think Holland rabbi ijaare Neezerlaand immoo Dutch ijaare jani sammuudhaan ijaaran bishaan kana jidduutti jechuudha biyyi beekumsaan ijaarama beekumsa kam goota karaa bisii kana barnootaan gabbifatta yoo dhabde immoo nama beekuu dhaggeeffatta hin beekuu maaltu balleessa jeneraaloonni meeshaa jiran kun isa jira amma biraan ture tuffii inni jeneraalota kanaa qabu harka qabanii guddisan isa dura guyyaa tokko waraana tokko ganeen beeku guyyaa tokko saglii tokko ganeen beeku tuffiin inni jara kanaa qabu qondaalota obbiduu amma durii kana haga feene ajibbinu muuxannoodha qaban tokko ofitti hin dhiyeessu girmaa laafaa isa bira jiru tokko malee isaa hunda ga'u none Oromo and Ethiopia deserves better crisis akkanaa dhiisi biitummaa wal qixxaateewu beekumsa tuffachaa beekumsa dheeffaa biyyi ijaaramuu hin danda'u jechuudha kana wanni hin jedhu maali isa xiqqeessu maaliif miti I used to tell him this in person amma garuu dhaamsi dhumaa asirratti himu an du'eetiin bada malee aarsaan uummanni kun amma 50 godhe biiti carraa meeqa qabdu hiree meeqa qabdu saban maraatummaa nama tokkootiin hin diigamtu jechuudha uummanni keenyas hin salphatu kaleessa bar abaawoon nu dhalche ni atattanii gaafan abaawoo irratti abaawoo qeeqee barreesse abbaan kiyya abaawoodhaan akaakoon kiyya lola sooraa keessa ture jaarmana dhalchee keessa guddadhe kaniin qeeqee nop abaawoon qaraqaramee jira kana bira dabarree sochii bira uumuu qabna gaafin jee maaliif jibbarraa miti sababa qabsoon Oromoo laamshoftee hamileen Oromoo waan cabeef gara fuulduraa deemuu qabnaadha ammas taanaan qeeniyan mootummaa irratti gurbaa kana irratti illee kaasuu waan biraati miti sababa isaa kana caalaa biitii laaffatuun qabdu wanni ani isin gorsu sabaan walitti hin bu'ina ammoo inni isaan barbaadan kalee biyya Oromoon biyya diiguu deemti jedhaniiti Amaara wajjin nuuf Tigiree cafaqan arrammoo aangoo isin irraa fudhatu deeman jedhaniiti Oromoo keessa seenanii aangoon fudhatamtu hin jirtu biitiin hin jirtu gaafa inni kuteetti gaafa inni turetti kanaaf Amaara wal garaagarummaa guddaa qabna wal falmii guddaa qabna falmiin kun itti fufa gadoos walirraa qabna garuu rabbi wal bira nu uume rabbi wal keessa nu uume akka biyya tokkotti ta'uu baatu akka ollaatti waliin buluun dirqama jibbaan keessattuu aangoo qabatanii Oromoon bikka gaafa barbaadan Oromoo wajji dhayan gaafa barbaadan immoo Orma jalaa itti dhokatan ta'uu hin dandeessu isinillee kana yeeyyiminaan jaa galatooma ulfaadha